Yes. Pa arraga macho qabda kam garuu maal harkatti qoy. Yaabo sisterin tiya bar iPhone 7 naafitte. Hay iPhone torba jechuudha. Afaan Oromooti yoo jijjiirre. Hay dubeega torba zifiddi dila kana kamti goota mi yaa abba tokko na kanna. Izinu takkuma bar. Abo khaleesa jara qabdanisa jiin khaleesa nakam ture. Wallahi gaariidha ciini gaariidha. Barsan kan keenya sangaa keenya sanni beeytaami kadheen gadda bitanni san guddaa furdaa burreessan maal ta'e duba ni du'ee bar aboo ta'i hay maal ta'e du'e isu kubee cidhaaf qalankaa haajan nuti magarsa obboleettiin teetun eenyu heerumte obboleettiin tiyyamu abbaa manaa asiitii heerumte haa bagee heerumte Sartu maaliif bo'aa jirta? Doktoratu si maraan anjaani. Hai duuba kanaatu si boochisaare yoo si maraan rakkoo qaba. Hai quba namarraa muranii bar tokko marmaraa nama godhan. Atoo maalta maaliif boossa? Anammoo mirmaraa fincaanii na godhuuf ta'anii bar. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo torbaan lamaa fi qophiin bohaartii kan jalaa addaan cituun isaanii beekama yookiin isin biraan otoo hin gahin hafnee jirra. Sababni illee hiriiratu ture beektaa hiriirri dheeraadha. Hiriira maaliiti koo hawantu? Kana taanaa keessan jiru. Aboo uskaa kataaksiiti. Obboleeyyan keenya hedduun nu iyyafatanii eessa baddan obboleeyyan keenya maal taatanii nurraa baddan jettanii kan nu iyyafataa turtanii hedduullee galatooma. Dhugatti garuu ani hin banne ganduma jiraayyuu yoo nama nu baatta warra keenya gaafachuu ni dandeessan. Siibbade fa? Siibbade eessatti hin badaan? Aboo naami kabadi siibbade? Baddee fi namarraan kaan siibbade? Har'a dhufu jirtaami? Siibbadeen siin jee? Aboos gaa siibbade? Ano wasalata ishibadden namarra keessa? Ati narra usu. Ishibadden namarra keessa? Ishibadden namarra keessa? Adabaddu? Siibbade us? Hinustu? Hinusu lakki us? Siibbade? Ni gaabbita lakki? Hinusu. Afteemi? Dandamatteetis? Si turre miidhameef hin jedhaarra. Tokko ogusuma boksiinsi dhoo harka kun tokko na dhukkube malee maatii miti. Akkasirree garuu bakkisi dhukkuboo jiraate haakima siin geessaa. Ndoifatiniif siin jedhe. Uma bakki Itoophiyaas gabbinuma fakkaatti maa. Waa hundaafuu afoo hinaan illaa namni wallolee wal araaramuun gaawama jiraati. Afoo hinaan illaa. Afoo hinaan illaa. Yoom si miidhallee jechuuf. Afoo hinaan illaa. Dhaggeeffattoota keenya qaalii hedduu kan isin jaalannu kun akkana ja'aatiin isiniif dhufneetiin jirra. Keessan hin beeknu nuti garuu hedduu si yaanneetiin jirra. Torban lama akkas isinirraa waan turreefi isin akkamimee isin bira maaltu jira? Nu bira wallaahi gaariidha alhamdulillah. Tundunu egaa qophiin teenya eegalte jechuudha idu maal faa qophaa'e maaltu si bira jira qophiin hedduu jira gaa diraamaan kutaa sadaffaa ni jira dinqaarri isaa qophii jawwee ni jirti ammallee jechoota hayyoota faa jira afeerraan nashiitaatis akkasuma ni jirti obboleessi keenya kabajamaan qaaliin qilleensi nasrii bubbisee illee waan mimmi'ooytu takka qabatee dhufa kana fakkaata kanaafiyyuu gaa obboleen keenya otoo hin ifatin daqiiqaa muraasa kana nu wajjin السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أقيفتو دخيني خبجمو قبلي دبران كيستي ومالي ربي خيسا واهي جويتين والقبتي اسنيف ليه سني توري هرس واي ما جويت اقبني دهني جرا نهر دفا جوين بنينسا وما ربي خيسا أكان نما دينكسيسودا والهرمان ni jawweedha bakka lamatti qoodam jawween gariin akka ilma namaa osoo kallee hin buusiin dhala kan akka koobraa yookiin bofa xaraa jechuudha gariin akkuma bineensota kaanii hanqaaquu hanqaaqee booda awwa aduutiin ilmooleen keessaayaati
Jawween wayita hanqaaquutti jiddu galeessi hanqaaquu inni buusu dhibba ni ta'a. Gariin hanqaaquudha hanqaaquu yookiin kallee lukkuu caalaa dheeratti. Ilmooleen sun yommuu oowwa aduutiin cabsitee keessaa baatu irraa jalqabdee tajaajila mataa ofii dandeessi. Addunyaa kana keessa jawween dheeraan biyya Filiippiinitti argama. Dheerinni jawwee kana faana 40 ni ga'a. Akka qorannoon ibsutti jawween addunyaa kana keessa ulfaatinaan sadarkaa duraa irra jiru biyya Biraazilitti argama. Ulfaatinni jawwee kana kiloogiraama 225 akka ga'u himama. Gosa jawwee kana keessa inni tokko qabamee ture yeroo ulfaatinni isaa madaalamutti kiloogiraama 222 ol akka ta'e qorattoonni dubbatanii jiru. Summiin jawwee kana cobxi takka nama hedduu galaafachuudhaaf gayaadha. Subhaanallah. Gosa jawwee keessaa inni badaa fi akkaan nama sodaachisu jawwee koobraa yookiin kan biyya keenyatti bofa xaraattiin beekamudha. Koobraan lafa fageenyaa alaamee ija namaa keessatti summii tufuu danda'a. Summiin isaa yeroo nama tuqetti yoo dawaa hin argatin battalatti nama ajjeesuu danda'a. Koobraan akka addunyaatti ilma namaa waggaadhaa namoota kuma hedduutti lakkaa'aman ajjeesa. Gammoojjii Afrikaa Hindii fi Masriitti akkaan baay'ata. Akka biyya keenyaatti gammoojjii Booranaatiif Baaletti akkaan argama. Raajii jawwee keessaa jawween gariin muka keessatti galuudhaan mukni irratti margee guddata. Yeroo wanti inni adamsu namaaf horiin itti kalaa'utti yookiin muka sana gubbaa bahutti achumaan garaa isaa qilee sanatti gad awwaala. Biyya keenyatti gadaa duraanii keessa namootni hedduun bifa kanaan lubbuu ufiitiif horii ufii dhaban jiran. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo, qophiin waa'ee jawweetiin wal qabatee kan isiniif dhiyeessaa turre kana fakkaata. An Awwii Kadiir. Qophii hafa wajjin turtii gaarii. Barattoota, beeyladoota bishaan keessa jiraatan keessaa tokko namni irratti himtan jiraa? Barsiisaa. Ayyaa Abdii. Beeyladoota bishaan keessa jiraatan keessaa jettanii mi barsiisaa? Raaj. Baay'ee gaarii. Ayyaa ammallee beeyladoota 4 kan bishaan keessa jiraatan keessaa naa himuu dandeessaa? Eeyyam barsiisaa. 4 abbaa raachaa, haadha raachaa, ammas obboleessaa fi obboleettii raachaa. Jecha hayyootaa. Jecha hayyootaa. Aangoof kabajni uummataaf hin taane hallayyaa haalitu. Aangoon qilee haalittu malee kan uummata keenya nuuf caalu hin jiru. Baraa furguggee jala dabru jechuun achumatti ciisanii hafuunis dhufuu ni danda'a. Oromoo kan moo'u qawwee osoo hin ta'in jaalala. Gaarri nu fuuldura jiru hammuma fedhees guddaa ta'u tokkummaa keenyaan inuma diigna. Bilisummaa mataa ofii eeguun qabeenyaa oliiti. Kanniisni maaf dinqisiifatamti? Gurmuu waan qabduuf. Gurmuu san keessa mootii jira. Gurmuu waan mi'aayaa dammeessu. Ani garagalchaa hin hojjedhu. Qeerroo miliyoona 6 ol ta'uun diina jennee eenyu faana jiraanna? Teessoon nuti irra teenyu ibiddeef jalaa qaba. Yoo ittiin hojjenne nama guba. Ummata miliyoona 50 osoo of duubaa qabnu mogoleen keenya hin raafamu. Investimentiif jee qonnaan bulaa tokkollee lafa isaarraa hin buqqisu. Maaster pilaaniin hojiirra oolee samiirraa warqiin ni rooba yoo ta'e ummanni Oromoo hin ta'u jennaan hin ta'u. Maaster pilaanii nuti ummanni hin feene yoo jenne samii fi dachiitu wal dhayaa. Oromoo naashinaalistii uumuu qabna. Jecha Pirezidaanti Lammaa Magarsaa.
dhaggeeffattoota keenya gaa takka lama jennee gama sagantaa afeerraa nashiidaa dhageenya jirra. Nashiidaan irraa qabannee isin dhiyaannee nashiidaa munshida keenya beekamaa fi jaalatamaa munashid Abdurrahman Husseeni. Munashid Abdurrahman namni hin beekne hin jiru. Sagalee isaa mi'ooytu saniin gaa gama miidiyaatiin hedduu beekamaa ammallee kaasitaan illee hawaasa biraan hedduu gaheetiin jira. Kanaafiyyuu gaa nashidaalee isaa babbareedduu keessaa takka isin affeerraa jechuudha. Gamuma istiidiyoo raadiyoo daandii haqaati obboleessi keenya Hamzaa Boorana isin affeeru ta'a jechuudha. Asumaan gaagaara nashiidaa. يا لمي تنتو خط سيمبانا يا لمي تنتو خط سيمبانا أنا سيمالي ولي أنا خوالي فنانا يا لمي تنتو خط سيمبانا يا لمي تنتو خط سيمبانا أنا سيمالي ولي أنا خوالي فنانا يا لمي تنتو خط سيمبانا يا لمي تنتو خط سيمبانا أنا سيمالي ولي أنا خوالي فنانا يا لمي تنتو خط سيمبانا يا لمي تنتو خط سيمبانا أنا سيمالي ولي أنا خوالي فنانا عبدي يا أمتي عبدي خي أخوات ترى جمعة خي سماش ندفتي دعاء قدرنا وانت كذا كنابي أبان خي تسندفا هاي أمتي يا مالين سيديرفا أنا تاكجي أنا لم سكر كيلو أنا تكاشيشاني بناجينا أي أمتي سيفين بيديرفا إن الرانفتي مرة ديبي بناجينا سكر كيلو تك أمّا كبرنا من نجتي أنا لما لوانا تكاشيشاني لوانا تكاشيشاني كيفي كيفي أنيو رفوجرا أنا قالي أمي أتيتي بني ولا أيا رفامي سي أنا مر أبدي غيني نجيا لي أمي أنت نجرتي جرتي أو سيل هاي إسديم تاتي أمي تيجي نرجتي وابتو هندي مجرا هاي ديم بيتي غطري رهي سيلتا أمي اللي جرتي هاي السلام عليكم أبدي لك أردي متعمد راتنا جيسي إنتي وان بكتة كندقوا لك أنا نوصني في النوف نيا بلدي دي يا رسم بلدتين دواي ولا لا في النوفه أرجو يان جمعة تنافي أكستران وعليكم سلام خلصين يعني دواي فين قبائي أبانا متدسلو فجرا خيسومان نسلو فجرتي دواي قولن هلو Hello Arabdi Qiya. Assalamu alaikum Nagami. Alaikum salam Abdi Qiya akkami. Nagay wallahi Arabdi Qiya aradu futin jira akkami guyaan jummata. Khottu manan jira du'ay fin seegu jira boko. Me mana jira chu qeemali nin beeqa. Egalte ganja waan kayatis me isa geesse. Ka kharaan jira du futin jira afshira rakka gaari du'ay gona saaba qiyyadle fideetan du fujira. Asis waan du qopheesi laaganas nu dhiyeesi laaganas mananya na du fujira afshira ye. Ayye waan du qophiidha. أمّا كنوا سيفديتين جراوند مايو ما أسمع لفخاي كنوا ديبسانو ديبسا كرميلن بتدي كلمة أرامبو دوسون نغافتين وان تكم بتتين أنو نغافت وان فتي بتتين تيغانا أمّا لما تتندي وادي فمنا أقول أمّاتي خد تايمي خد نبرتاي أمّا على ما يجولي جنس بدو ديم تبدو إمو سالاني كوكي ساچما مسجد دقيتي يرون كرامنا Assalamu alaikum. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الرخيص ما أدى سابق جفديت ندفع. هربدي نجامي. كم نجا فيادا. بقى دفتني سينا تا. إنه ما سو مدوهاي ردفني كم مامي. أو مني جندقيتي كوني أكجايبة أو سني أو نحن في سيستم اللي. أبشر أتيس أما يورو جواب خاص سبوس ناركون يورو. تاي الله بيتاي. أول مرة. سينا جوانا بس. لا كرني هذا كار كذا.
Ayyee. Oh, Maamad tulluqa dhume. Hayyaa tolloqan. Tolloqan jee abduu. Nyaadhe abboleessa kiyya. Fiti gaangana keessaa fitu sunnis. Weessi nagaachisa maal haa ta'u. Quufni haadha abdii keenyaa nyaanni illee gaariidha. Horaa bulaa nyaanni manaa isiniin dhumini akka gaarii quufne. Amiin. Mee bona kana dhugaatu magaa jidduun. Maammeen keenya kun hedduu du'aa cimaadha du'aa nu haa godhu. Mee maammee irra du'aa nu irra buusi. Nama du'aayii illee miti haa ta'u har'a guyyaan guyyaa du'aayiiti. Haati abdiilleen har'a du'aayimaa fi akkanatti kunoo shaajjechuu jirti. Eemee rabbi aadaa muraada keenya nu haa guutu. Amiin. Waan nu jenne hunda rabbi nu haa ta'u. Amiin. Haadha abdii fi abbaa abdiillee rabbi umrii akkanatti sin haa dheereysu abdii keessa wajjin. Amiin. Horaa bulaa. Bihaqqi subhaana rabbika. رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا عزيز يا كريم يا الله. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo waliin jireenya namaa keessatti keessattuu warra bultii qabu biratti jaalalli wal hubachuun wal dhaggeeffachuun wal kabajuun hedduu barbaachisaadha. Namoonni hedduun sababa walii galuu dhabuu wal hubachuu dhabuu bultii ijaaramte deebisanii diigan garta. Tanaafuu kun ta'uu hin qabu. Haati manaatee waan sirraa feetu guutiif muraada walii guutuun wal duuba hayyamaan malee deemuu hambisti. Wal shakkii fi sobni hafee waliif amanamaa ta'ee jiraachuu jiraachisti. Rakkoo hammam jabaattus yaadaan wal jijjiiruun wal mari'achuun walii galuun furama. Walii galan alaa galan jedhan. Tokko yoo lole tokko obsa qabaatuun barbaachisaadha. Diraamaa tanarraa hanga ta'e tokko akka hubattanii barnoota argattan jennee yaadna. Egaa barreessaan diraamaa kanaa Idoo Alii Muusaa taatonni akka haadha abdiitti Leensaa Toofiq akka abbaa abdiitti Idoo Alii Muusaa akka geelee haadha abdii Ayyaantu Muhammad akka abdiitii fi qindeessaa diraamaa kanaa Awwii Kadiir turan. Horaa bulaa. Xiqqoo kolfaafaaf. Xiqqoo kolfaafaaf. Saartuu maaliif bo'aa jirta? Doktoratu amma mirmaraa na godhuuf ta'anii jedhe akka waan bo'aatti dhugaan fakkeesse. Akkamni mirmaraa na godhu Ina laakee. Saartuu ina lakka jee doktoratu. Diraamaa yeema diri dakka saartuu. Doktora mirmaraa na godhu. Doktora mirmaraa na godhu mani. Kuba nama ramurani bar. Atau malu bos. Ana mau mirmara fincaanii na godhuuf ta'anii bar. Aborre fi wayinatti haftee. Maal taate yaa? Diiva kan fuudhee dhufe bar. Akkas taatu gammachuudha baga rabbi si jaarare. Was laata